Konfiraansiin kun dhaabbata fannoo diimaa idil-addunyaa, dhaabbata fannoo diimaa Itoophiyaa, gamtaa Afrikaa fi qindoominaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin kan qophaa'e ta'uu kan himan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa obbo Yibaqal Gizaw marii kanaan biyyoonni kutannoo isaan seera namoomaaf qaban kan itti cimsatanii fi muuxannoo walirraa qooddatan akkasumas Afrikaa Sagaleen Qawwee Keessatti Hin dhaga'amnee fi kabajni namoomaa keessatti mirkanaa'e uumuuf qindoominaan hojjechuuf kan yaadamedha jedhan. ሀገራት ለሰብአዊነት ሕግ ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያዳብሩበት biyyoonni seera namoomaaf qaban kan ittiin cimsatan nageenyi waaraan akka mirkanaa'u kabajni namoomaa akka jiraatuu fi Afrikaa Sagaleen Qawwee Keessatti Hin dhaga'amne uumuuf waltajjii marii muuxannoo walirraa qooddatamuudha. Dabalataanis waltajjiin kun meeshaa waraanaa seeran alaa dhaabsisuuf kan ittiin mirkaneessinuudha. Rakkoo Afrikaan furuuf hojii hojjetamaa jiruunis walitti bu'insi ardii Afrikaa keessatti mul'atan furuuf waltajjii nu gargaarudha. Dhaabbata fannoo diimaa idil-addunyaatti bakka bu'aan Afrikaa Biruus Laawureensi haasawa taasisaniin ardii Afrikaa nageenya itti fufinsa qabu kan itti mirkanaa'e uumuuf ga'een hooggansaa olaanaa ta'uu himanii qaamoleen seeraan ala hidhatanii socho'an hidhannoo hiikkachuun hiikoo gurguddoo 4 qabaa jedhan. Disarmament must be recentered in its full meaning. Hidhannoo hiikkatuun hiikoo gurguddaa 4 qaba. Tokkoffaan akka ilaalcha seera namoomaa idil-addunyaatti lammiilee balaarraa baraaruu fi lubbuu isaanii oolchuu jechuu. Lammaffaan meeshaa waraanaa seera alaa to'achuu fi hambisu. Sadaffaan lubbuu dhala namaa sarbamaa fi dararaa jalaa baraaru. Inni biraa sammuu yaaddoo waraanaa qabu bilisa baasu. Afrikaa Sagaleen Qawwee Keessatti Hin dhaga'amne uumuuf dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu gamtaa Afrikaaf filannoof kan dhiyaatu osoo hin taane dhimma murteessaadha jedhan gamtaa Afrikaa bakka bu'uun haasawa kan taasisan Joosilaayeen Naahimaana. For the African Union, disarmament is not optional. Gamtaa Afrikaaf dhimmi hidhannoo hiikkachuu filannoof kan dhiyaatu osoo hin taane dhimma murteessaadha. Kun immoo mul'ata Afrikaa Sagaleen Qawwee Keessatti Hin dhaga'amne uumuu fi Afrikaa nageenyaaf tasgabbii qabdu horachuuf hojjetamaa jiru galmaan ga'uufidha. Ajandaa 2063 qabamee hojjetamaa jiruunis Afrikaa tasgabbii fi nageenya ishee mirkanaa'e uumuuf waan ta'eef kana galmaan ga'uufis qaamolee seeraan ala hidhatanii socho'aa jiran hiikkachiisuuf biyyoonni Afrikaa hundi tokkummaan hojjechuun murteessaadha.